keessatti ka yoo waaqayyo hin kadhannu ta'e waaqayyo kadhachuu amaleeffachuu akkasuma immoo gara mana waaqayyoo hin deemnu ta'e bara kana keessatti immoo gara mana waaqayyoo deemu yoo gaabbii hin gallu ta'e immoo bara kana keessatti gaabbii gallee waaqayyo faana jiraachuu akka guyyaa har'aa qophii ayyaana bara haaraa ilaalchisee obboleessa keenya barsiisaa Efreem sinii qabadhee yaadheera. Kanaaf hundi keessanii aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa maqaa waaqayyoon isin gaafanna. Makaba kan ilma kan afura qulqulluu waaqayyo tokko amen. Amen. Kabajamtoota hordoftoota chaanalii Urjii Tawaahidoo marti keessan nageenyi waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii akkam nageessan akkam turtan. Egaa hundi keessaniyyuu YouTube kana warroonni haratatan subscribe akkasuma like share gochuu keessan hin dagatinaa maqaa waaqayyoon isin gaafan. Guyyaa har'aa qophii ayyaana bara haaraa ilaalchisee obboleessa keenya barsiisaa Efreem sinii qabadhee yaadheera. Kanaaf hundi keessanii aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa maqaa waaqayyoon isin gaafanna. Barsiisaa keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan obboleessa keenya Daaqon Tolosaa. Egaa maatii waaqayyoo hundumti keessanuu baga geessanii barsiisaa keenya eebbifamaa jecha waaqayyo gooftanii isin haa eebbisu. Mee barsiisaa keenya barri haaraan yookaan barri baranaa kun mee maal fakkaata simannaan akkasumas immoo bara haaraa kan haala kamiin dabarsaa jirtu? Egaa galatoomii obboleessa keenya egaa bara 2016 xumurree bacaqii gannaa baanee bara haaraa bara 2017 simachuudhaafi egaa akkuma wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhu wangeela Maatiyos irratti barraa'ee akkuma jirutti wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 16 dhaqxee dubbiste waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhalatee foon namaa uffatee lafa kanarratti barsiisaa turetti sagalee tokko dubbatee jira. Innis maal jedhaa? Huccuu moofarratti huccuun haaraa hin hodhamu kan jedhudha. Egaa kana jechuun nuti yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ogummaa isaatiin baroota jijjiiru barri haaraan yeroo nu dhufu nutis hojii bara kana keessa hojii hammeenyaa hin hojjenna wote hojii hammeenyaa kana dhiisne bara haaraa keessatti yaada haaraa bara haaraa keessatti qalbii jijjiirrachuu bara haaraa keessatti gara mana waaqayyoo deemuu bara haaraa keessatti seera yookiin abboomii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eeguu yoo kana hin taane garuu baroonni ni jijjiirama nuufilleen wanti nuuf jijjiirame hin jiru jechuudha. Egaa kanaafuu bara haaraa kana keessatti hammeenyi yoo nu wajjin cee akkasuma sagaagalummaan wajjin hojii akkasuma immoo hammeenyi adda addaa hojii cubbuuwwan hojjetaman keessaa yoo waliin ceene barri kun bara haaraa nuuf hin jedhamu. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos huccuu moofarratti uffanni haaraa hin hojjetamu kan jedhameef sababii kanaatiif nuti kiristaana taane yoo hojii kana hojii duraanirraa adda taane yoo hojii haaraa hin hojjenne taane gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha kana fakkeenyaan ilma namaa barsiisaa ture jechuudha. Galatoomii. Eshi egaa barsiisaa keenya dhugumatti eebbifama waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu bara tajaajilaa keessan isiniif haa dheeressu. Eshi obboleessa keenya isinilleen waaqayyo walumaan nu haa eebbisu eebbifamaa isinis. Egaa ammas sagantaa keenya hin goolamne hordoftoota keenya amma immoo gaaffiiwwan tokko gaafannaa innis maalidha? Bara haaraa kana eenyudhaan waliin nuun gee yookaan immoo baga geessan jechuu yookaan ergaa qabdan yoo jiraate hordoftoota keenyaaf
Egaa obboloowwan keenya hunduma keessanuu baga bara haaraa bara 2017 baga itti singee jechuu barbaanna. Innis barri kun bara quufaa, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara nageenyaa kan nuuf ta'u maal gochuu qabna yoo jettanii na gaafattan obboleessa keenya bara kana keessatti yoo Waaqayyoon hin kadhannu ta'e Waaqayyo kadhachuu amaleeffachuu akkasuma immoo gara mana Waaqayyoo hin deemnu ta'e bara kana keessatti immoo gara mana Waaqayyoo deemu yoo gaabbii hin gallu ta'e immoo bara kana keessatti gaabbii gallee Waaqayyo faana jiraachuu akkasuma immoo dhiigaa si foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhachuu akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti namni foon kootii fi dhiiga koo fudhate jireenya bara baraa qaba. Namni foonii fi dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos hin fudhanne garuu jireenya bara baraa hin qabu jedhee akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela irratti nu barsiisutti nus bara kana keessatti mana Waaqayyoo keessa akka jiraannu mana isaa keessa baanee rakkinni adda addaa akka nutti hin dhufneef qormaanni akka nutti hin dhufneef jaalalaa akka dhabneef akkasuma qormaata adda addaa keessa kan gallee fi mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uu qabna. Galatooma obboleessa keenya. Ishii dhugumatti Waaqayyo gooftanii eessinaa eebbisu eebbifamaa isin jenna. Haala gaariin nu ibsitanii jirtu. Dhugaa Waaqayyoon isinaa eebbisu sagalee jireenya isinaa dhageessu bara tajaajilaa keessan isiniif eebbisu. Hordoftoota keenya egaa waa baay'ee asirraa hubachuu ni dandeenya. Innis maalidha? Bara haaraa kana qalbii haaranii akkasumas immoo wanta duraan turre sanarraa yaada haaranii dhufuu qabna. Akkuma barri jijjiiramu yaanni keenyas hojiin keenyas jijjiiramuu qaba. Gaarummaatti jijjiiramuu qaba jedhanii barsan keenya sirriitti ibsanii jiru. Dhugumatti barsa keenya sagalee jireenya isinaa dhageessisu. Sa'aatii keenya qusachuuf immoo faarfannaa obboleessa keenya barsa keenya kennaawwan garaagaraa qabu gatteef Waaqayyoon ittiin nu galateeffatu waliin yaa galateeffannu. Ayana waga ibifama ayana waga ibifama ayana waga Koto Yesus abajatama Koto Yesus abajatama Koto Yesus abajatama Koto Yesus abajatama Aude amete nibarko Bariko de amete Aude amete nibarko Bariko de amete Nei Mariam lamire twasale Nei Mariam lamire twasale Nei Mariam lamire twasale Nei Mariam lamire twasale Ayana wada ibifama ayana wada ibifama ayana wada Kotu Mariam makiwanine Kotu Mariam makiwanine Kotu Mariam makiwanine Kotu Mariam makiwanine Amin Abba Farukan ta'e Waaqayyo gooftaan keenya kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ishii barsaa keenya hordoftoota keenyaaf deeggarsa chaanaalii keenyaaf maal akka gochuu qaban asumaan nuuf kaatii ni goolabna. Waaqayyoon gooftaan nu gargaara. Ishii obboleewwan keenya hunduma keessaniifuu ergaa isiniif qabu obboleessa keenya Daaqoon Tolosaa Gaaddisaa kan jedhamu egaa obboleessa jabaadha jajjabeeffachuu qabduun jedha egaa ganaa qaxaleedha innis immoo asirraan chaanaalii kanarraan ergaawwan isiniif ta'uu danda'u akkasuma ergaawwan mana amantaatiif kan barbaachisu qabatee isiniif dhiyaata yeroo hundumaa waan ta'eef chaanaalii kana hordofaa
obboleewwan keessan hiriyaa keessaniif sheer godhaa isiniin jechuu jaalanna. Hundumti keessanuu eebbifamaa, Waaqayyoon isin haa eebbisu. Ayyaanni ayyaana nagaa, ayyaana gaarii, ayyaana eebba isiniif haa ta'u jenna. Eebbifamaa. Amiin, amiin. Eebbifamaa isinillee.